Tole harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota chaanaalii Mutual Success. Chaanaalii kanaan viidiyoowwan barsiisoo ta'an garaagaraa irratti gadi lakkisaa akka jiru ni beekama. Barnoota keenyas haaluma tureen kan itti fufnu ta'a. Yoo chaanaalii kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoon kun immoo yoo nu fayyada jettanii yaaddan hiriyoota keessaniifis share godhaa. Akkasuma isinitti tolaan like gochuun hin dagatinaa. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti na hordofaa affeerraa kiyya. Amma kallattumaan gara viidiyoo kanaatti haa dabarru. Egaan akkuma beekamu yeroon kun yeroo itti DV'n guutamaa jirudha. DV'n 2024 eegalee guyyoota xiqqootu hafe dhumuudhaaf jechuudha. Dhiifama viidiyoo kanaan gammaatu jechuu dhiisuu kootiif dhiifama isin gaafachaa. Kana viidiyoo kana isin hojjechuudhaaf akka otoo yeroon isaa hin darbin akka dhaqqabattanii fi yeroo xiqqootu hafa amma just guyyaa 33 kenname waan ta'eef guyyoottan hafan kana keessatti guutuu ni dandeessu jechuudha. Kanaafuu amma kallattiidhaan akkamitti akka guutuu dandeenyu waliin ilaallaa jechuudha. Akka carraa ta'ee waggaa kanatti Electronic Diversity Visa Program yookiin DV'n paaspoortii malee guutuu ni dandeessu waan ta'eef hundi keessanuu guutuu qabdu isinii baallee abdiin godhadhaa. Kanaafuu eegan Google Chrome irra deeme sana booda achirratti DV program jedhee barreessaa jechuudha. DV program 2024 jedhee asirratti search godha. Electronic Diversity Visa Program jedhee na dhufee jira. Isuma jalqabaa irratti kanarratti click gootu. Sana booda kana fakkaataa websaayitiin isaanii. Asirratti wantoonni garaagaraa jiru bifa PDF-tiinis instruction garaagaraa jira. DV 2024 instruction isaanii wantoota isin barbaachisan wanti baay'ee ulfaatu illee jiru. Haa ta'u malee garuu wantoota tokko tokko asirraa ilaaluu hin dandeessu. Kanaafuu instruction garaagaraa suuraan akkam ta'uu akka qabu wanti martuu kaa'amee jira. Kana saampilii suuraa sanaallee ilaaltanii akkam akka gochuu qabdan suuraa akkamii akka ta'u ilaaluu hin dandeessu jechuudha saampilii isaa achirraa. Kanaafuu amma kallattiidhaan beekin entry jennee keessa seennee bifa jalqaba irraa hanga dhumaatti akkamitti akka guutuu dandeenyu ni yaalla jechuudha. Amma kaapchaa na gaafatee jira. Nama ta'uuf roobotii ta'uu adda baafachuuf kana nu gaafata waan ta'eef kanarratti waanuma asirratti dubbisnu kana asirratti barreessinaaf jechuudha. Wanti nutti mul'atu B T K S X 5 jedhee yaadaas mee submit goonee ilaallu. Amma keessa nu seensisee jira. Asirratti wantoota nu barbaachisan guutummaan guutuutti peejii kanarratti guunna jechuudha. Amma maqaa irraa kaasee hanga dhuma isaatti waliin tokko lama jennee guutaa deemna. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti na hordofaan affeerraa kiyya. Amma jalqaba maqaa guutaa jechuudha. Maqaa irratti kan jalqaba irratti na gaafatu maqaa akaakayyuu kiyyaan guutanuu akka Itoophiyaatti last or family name kan jedhu kanarratti maqaa akaakayyuu kiyyaa guutaa jechuudha. Asirratti maqaawwan capital letter yoo barreessitan guutummaan isaayyuu capitaliin barreessuu qabdu. Or yoo feetan immoo qubee jalqabaa qofa capital gootanii barreessuu dandeessu jechuudha. Asitti Kamal jedhee guutuu maqaa akaakayyuu kiyyaati jechuudha. Asitti immoo Abdii asitti first name maqaa kiyyaan guutaa jechuudha. Maqaa kiyya. Last name middle name irratti immoo maqaa abbaa kiyyaan guutaa jechuudha. Sorry. Hussein jedhee guutaa. Yoo middle name hin qabdan ta'e no middle name jechuun dandeessu. Filannoodha. Asitti immoo saala keenya guunnaa dhiira yookiin dubara jennee meel jedhee guutaa. Sana booda sadaffaa irratti birth date keenya guunnaa. Birth date keenya nama paaspoortii qabdu yoo taate paaspoortii sana wajjin match gochuu qaba.
Yoo sana ta'uu baate immoo yookiin namni ministirii irratti qabxii ministirii sana irratti umurii guutan sana wajjin illee osoo wal fakkaataa ta'ee carraa ba'uusaa illee dabaluu danda'a jechuudha. Maaliif wanti nu guunnu baay'ee dippeend ta'a waan ta'eef waan accurate ta'uu qaba, waan sirrii guutuu qabna waan ta'eef kunillee wantoota barbaachisoo keessaa asirratti ji'an keessa dhaladhe haa guutuu. Kan Girigooriyaaniin guutaa jechuudha, kan Itoophiyaa osoo hin taane akka lakkoofsa Awurooppaattiin guutaa. Guyyaa 14 yoon jedheen 1995 yoon jedhe yookiin 94. City where you were born, magaalaa ofii itti dhalanne, bakka itti dur dhalanne sana guunnaa. Yoo hin beekne birth city unknown jennaan jechuudha. Yoo beekne immoo kana dhiisnee asitti guunnaa jechuudha. Ani goree jedhee haa guutuu. Country where you were born, biyya itti dhalanne guunnaa asitti immoo. Kanaafuu asitti guunnaa Itoophiyaa jennee guunnaa jechuudha. Asitti hedduun keessan Itoophiyaatti dhalattan jedhee yaada. Ja'affaa irratti country of eligibility for DV program jedha. Eligibility biyyoonni hayyamameef hin jira, biyyoonni hin hayyamamneef illee hin jira waan ta'eef biyyoota eligibility qaban eligible ta'an kan guutuu danda'an hin jiranii, kan hin dandeenye illee hin jiru waan ta'eef kan hin dandeenye sana keessa teessanii apply gochuu hin dandeessanu. Itoophiyaa irratti immoo Itoophiyaaf hayyamama waan ta'eef kana yes jennee dabarraa jechuudha. Inni torbaffaan intrant photographyidha. Suuraa keenya asirratti guunnaa. Suuraan keenya immoo wantoota qualification hedduu irra darbuu qaba. Piikseelii 600 ta'uu qaba. Akkasuma meegaabaaytii kiiloobaaytii 200 ta'uu qaba. Saayizii isaa xiqqoo ta'uu qaba. Akkasuma baakgiraawundiin keenyallee adii ta'uu qaba. Wantoota garaagaraa ijatti kaa'annee waan garaagaraa ofitti goonee ka'uu hin dandeenyu. Gurri keenya mul'achuu qaba. Bakka suuraa bareedaa isaati kan barbaachisu jechuudha. Saampiliin suuraa immoo achumarra hin jira waan ta'eef saampilii isaa asirra ilaaluu hin dandeessu jechuudha. Footoo example jedhee hin jira waan ta'eef sanarraa check gochuu hin dandeessu. Kana ofii keessaniif search gootanii ilaaluu hin dandeessu. Achuma keessa hin jira waan ta'eef footoo example kan jedhu kana DV program website isaan irratti search gootanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Kunoo kanneen kaa'ee jira, hedduu jira waan ta'eef check gochuu hin dandeessu. Amma guutaa itti hafuuf. As keessa deemee fakkeenyaaf saampiliidhaaf kanaa godhu ijatti garuu waa kaa'achuun hin danda'amu isiniif. An saampilumaaf dhiyeesse waan ta'eef. 8ffaa irratti mailing addressiidha. Kun immoo teessoo ittiin isin argachuu danda'anii asitti in care of karaa namaa yoo kan isin qaqqabu ta'edha. Kana dhiisuu hin dandeessu. Asitti immoo biyyaa fi magaalaa keessa jirtan guutuu jechuudha. Itoophiyaa, Koomaa, Adaamaa. Address laayinii dhiisuu dandeessu. Asitti immoo siitii magaalaa keessa jiru guunnaa. Asitti immoo Adaamaa jedhuun isinis magaalaa keessa jirtan guutu. Kun immoo district countryidha. Biyya keessa jiraadhu Itoophiyaa jedhee guuta. F irra jiru postal code or zip code kan jennudha. Kunis baay'ee salphaadha. Postal code magaalaan hundiyyuu postal code mataa isaa qaba. Postal code magaalaa keessa jirtan yoo beekuu baattan immoo Google irra seentanii postal code Itoophiyaa keessa jiran keessa barbaadachuu hin dandeessu. Adaamaa jira waan ta'eef Adaamaan immoo postal code hin qabu waan ta'eef no postal codeedhaan. Fakkeenyaaf Finfinnee yoo taatan Finfinneen 1000 akkasuma haaluma kanaan guutuu dandeessu jechuudha. Asitti immoo countryidha. Country'n illee keenya Itoophiyaa waan ta'eef Itoophiyaa jedhee guutaa. Country where you live today. Bakka nama jiraatu magaalaan biyya nama keessa jiraatu na gaafata asitti illee asittis Itoophiyaa jedhee darbaa jechuudha. Asitti foon nambarii na gaafata. Foon nambarii irratti immoo jalqaba irratti mallattoo ida'uu kana galchinaa. Isa booda koodii Itoophiyaa galchinaa. 251 eega jennee booda yoo feene 029 yookiin 9 irraa eegaluu dandeenya. 991 23
4 3 5 2 yoon jedhe bifa kanaan lakkoofsa kiyya asitti guutaa jechuudha. 11ffaan email addressiidha. Email addressii keenyallee asirratti guunnaafi asitti sumana asitti guutan asitti confirm godha waan ta'eef sumana irra deebi'ee guutaa fi sana booda darbee 12ffaa irratti immoo what is the highest level of education you have achieved dha. Sadarkaa barnoota keenyaa primary, high school degree, vocational school jennee university yoo ta'an wantoota sadarkaa marra jiru guunna waan ta'eef amma high school yaa guutu. Sana booda eega darbee gaaffii 13ffaan what is your current marital status dha. Marital status haala gaa'ela keenyaa nu gaafata yoo fuunee irra ta'e yoo adda baanee irra ta'e wantoota akkasii guunnaa jechuudha. Ani unmarried jedhee guutaa. Sana booda gaaffii 14ffaan number of children dha. Lakkoofsa ijoollee qabdaniiti handuwwaa jedhee guutaa jechuudha. As keessatti waan information kana eega guunnee booda carraa deebinee check gochuu nu kenna. Sana booda check goonee kaaneetti kan nuti apply goonu. Dogongora yoo qabaanne immoo bakka sana diimaa nu ibsa jechuudha. Amma fakkeenyaaf ilaalu check gochuu hin dandeessu. Fakkeenyaaf continue yoon jedheen amma kuno at least one data validation error occurred on this page. Please scroll down to see the specific error message. Bakka way akka dogongora nu ibsa jechuudha. And just isinif agarsiisu fedhe bakka emailii guutetti emailii garaagaraa guute waan ta'eef sana diimaa na ibsa jechuudha bakka sanatti kana. Inni biraan immoo kan biraan immoo picture for suuraan seensisallee pixelii 1200 or 600 ta'uu qaba. Sample dhiyeesse waan ta'eef sunillee seera sana hin guuttanne jechuudha. Suuraan kun check gochuu hin dandeenya. Property isaa ilaaluu hin dandeenya. Pixelii jedhameen olii jechuudha. Yookiin sanaa gadi ta'a waan ta'eef pixelii 600 yookiin 1200 ta'uu qaba jedhee asitti nu kaa'ee jira. Kana ilaallaa. Eega gad darbee immoo asitti emailii kee kunoo asitti kee kana gochuun qabaa jechuudha. Kan godhee barreessan maaliif kanaa wajjin garagar ta'e waan ta'eef. Kanaaf jedhee kan inni akkasuma jedhee sana booda continue jedhaanii eegan continue jedhee just apply godheera waan ta'eef lammii irra deebi'ee apply hin godhu. Kana fakkeenya isinii gochuuf godhe waan ta'eef bifa kanaan ofii keessaniif manatti guuttachuu ni dandeessu. Baay'ee salphaadha. Kanarratti continue eega jettanii booda innu yeroo dhumaatiif check akka gootan chaansii tokko isinii kenna. Daataan guuttan sirrii ta'uu isaa eega ilaaltanii booda screenshot godhattu. Koodiin isinii kennu sana screenshot godhattanii kanuma waan biraa waan gootan hin qabdan. Waan gootan screenshot gootanii sana booda gaafa ji'a 9ffaarra ji'a akka lakkoofsa biyya keenyaatti gaafa ji'a 9ffaa yeroo sanatti beeksisamaa namni darbee fi namni kufee jechuudha. Kanaafuu yeroo sanatti yoo carraan keessan ta'e wantoota guutamuu qabdan yeroo sana guuttu jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan guutuu dandeenya. Ofii keenyaaf bakka biraa deemuu nu barbaachisu. Wantoonni isin rakkisan yoo jiraate immoo comment naa gochuu dandeessu. Amma dandeettii kiyyaan isin gargaara. Akkasuma immoo wanti yoo nu hojjette jettanii yaadan yoo jiraate comment irratti naa gochuu dandeessu. Waan hanga ammaatti na hordoftaniif baay'ee galatoomaa isin jedha. Yoo viidiyoon kun isinitti toleera ta'e like godhaa. Akkasuma immoo namoota biraatiifis yeroon isaa yeroo gabaabaa waan ta'eef share akka gootan isin gaafadha. Horaa bulaa.